አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታም ዋሉፊ ኢነጋ ጆሮቲያ ኢነጋ ባባ ዋደንዳውቲያ ana garaan allaaftisina walla garaa jabaatee jira nama garaan allaaftisina orga dubbii tana dhagahe garaa jabaatee jira garaan allaaftisina kayoo namni biraallee balleessee waa midhaasitutiya miira keessa bahi sanuu yoo baroo hayyoon mama ani rajala ummata harargee kana maal akka isaanii ta'u hin beeku isaan tu naaquudhee amshir naan jedha ummanni arsii kun kan akka sheekamaa labdalla ka akka abdii kumee ka akka baabaa hundi isaa bar guyyaa qabuuf osoo tolte hadduma Dubaayii fudhanii kaayiroo seensisuudha wanni isaan hin goone hin jiru hirriba malee bulanii abdii kumee rakkoo hin qabu waan inni akka na taphateefu beeka abboo dhagaa Wata kati daga shebiya dhaggeeffadha qoosaa kana isa baabaa ijoolleen viidiyoo waraabdi waan ta'eef baabaa atilleen subiin nu biraa ga'ee jira bakka ijoolleen viidiyoo si waraabne subiin ga'ee jiran jedhe subii ga'ee jiran jedhe waliin nu ooftee balaa keeti kana hunda fide subii amma yaadatte isin eegaa jirra Duga ijoolleen viidiyoo nama waraabdi qoosaa kanaati miti. ila waan goonu la ijoolleen viidiyoo waraabdi na waraabdi yoo na waraabdi isiin hidhatte na waraabdi jazakumullah khair waalufi ooyyeen dhagaa bakkana dhagaa waamicha akkana nama waaman kan yaadaara waqabaadara ani yaadaara waqabaa jedhe bakka kana internet oshine margite maal jiran san ya bakka san yaadataa jira bar waan kaleessa yaadataa jira nama rabbi qofsana kennu bar wanti si godho nama ila sa'aatii bareedduu isi kanamni tokko biyya kana keessa godhatee hin beekne si bita inshallah bur sa'aatii mormiidha yaada mormaatti seerriyaad yaada bareedadatu qaba yaada sa'aatii asalaatu salaattuun ibsi bita Asarki isaallee kun immoo maal? seerriyaad nan dhageettanii seerriyaad na dhagaa na yaada haarawa Anaafati faati guyyaa isaa wal fuuna sargiin kennaaf kaamsaa bakka tokkotti dhumatti dubbiin. Kaamsaa dura faatee natti beeka. Amma ka. Anamma baabaa waan isinin jedhu haa wal fuudhanii rakkoo hin qabu rabbiin maaltu beeka. Dhumarratti illee rabbiin oofee kiyya godhuu hin malaa abdii hin kutadhu. Ajaa'iba maal na qabataayaa. Akkoomi abdii kutadhu kutame atin jedhu ani asitti wal fuudha guyyaa sanatti illee safarii siin jechaa jiran sargiin kenna bakka tokko ta'a. An abdiin kutadhu ammoo garuu waan isinin jedhu erga wal fuudhanii booda tiiktookii akka nuu dhiisan kabajaaf jaalalaan isin gaafatan. Katakkaan arkeen dhufeerraa. Kabajaaf jaalalaan jetti warra nama paarlaamaa irra bee waa himachuu jiru. Video guyyaa sargisanillee odoo asirra nu baasuu baataniitiin odoo addaraashan seenin beeksisan nu laxxafanii akka namni tokkichi kaameraa hin waraabne natti tolaa beektani. Sargii manuma gara tataan jettu reekatu. Sheeka maal bar waan ofiisi nama lambeettaniimi namni nama bara dura uffatee qophaa'ee dhabuu isi jedha biraa baaritti jaatti isin hin galu amma sheeka maal isini warrummaa makka onnee hagana gaweessaa fuudheeti waan ofii fuudhuuf dhuftan isin biyya kana. Gaafiin tun tana tana dibdee mallee. Itti warra makkaa sila dabbummaa itti beektamu akkami kaayidan isaa nama nu caala onnee qabu jiraammoo. Hanga hamsaan jilbaan lafa qabatutti hanga hamsaan jilbaan lafa qabatee wanna jedhutti ani abdiin kutadhu abadan namni tokkichi nu nanawwinaan.
yaa rabbi na jaana baas yaa Laa isimaan abdii haa kutattu malee sargiin keenya bakka tokko taa'aa jedhan. Laa bakka takka hin ta'u. Gizee isin dargaggeessaa waliin dhaabattu ana abbaa ijoollee shanii waliin maaltu na dhaabe. Abbaan ijoollee shanii kabajaa qabaa. Maaluma goota. Abaaramtu tarii gara rabbi dabartetti. Abdiin kumee bar yoom dubbiin natti kennanii miyuutii qabatee bar akkanatti ta'a bar. Haadha Ah, ati rabbi jedhi yoomuma abdii kutatte qoye sima abdii kutattu argine baran jireenya kee keessa. Haadha faateetu gina namni haadha faateetu kenna nama na tuqe waan ofiittu gina. Erga gaaffii lama kan gaafadhu naa eeyyamame. First of all, haadha seenaa intala sanyii mootii fuutee hin gadditu. Gammachuu guddaadha kan isin sii laataa jirtu argaan jira. Garuu amma ati gara fuulduraatti haadha manaa yookaan jaartii biraa lammeeffachuu ni barbaaddaa? First gaaffii tokkoffaadha. Gaaffii lammaffaan erga gara Kaayiroo kana deemtee yoo xiqqaate waggoota baay'ee lakkoofsisteetta aniifati. Tiiktaakiin kun maal osoo hin dhufin waggoota dheeraa yoo xiqqaate waggaa 6-7 ol dura ol beekna. Haati seenaa yookiin dubara faana qaamaan si agartee beekti? Or qaamaan yeroo siin jedhu noormaali yookiin ati immoo haadha seenaa nama biraa faana agartee beektaa? Sana booda maaltu uumame? Toon sobinnaa deebisa. Okay. Thank you. Xumureera. Galatoomi Daayirektarri kiyya. Kun egaa gaaffii viidiyoo keessaa ka'edha. Gaaffii gaafsan si gaafatan kana Dubara akkami yookiin dhiira akkami? Kan biraa asirratti jaalattee beektara? Min ayinatti No. dhiiraanoo min ayinatti dubartiinoo? Jechuun kiyya jaalalaan osoo jirtanii otoo waliin fuudhin otoo mana takka keessa waliin hin jiraatin noormaalii wal kajeeltuu wal niyyattu garuu akka tasaa ati bakka bunaattis ta'uu kaaffee wayiittis haa ta'uu ati chiikii biraa qabattee or isheen nama biraa qabattee agartee beektaa yoo sin mudate immoo maaltu ta'e sana booda. Hin dabsinati haasaa. Okay, laa addaan baafachuuf danfuu miti. Ati haadha seenaa dhiira wajji argitee beektaa isa jedhu sanii fi dhiira wajjii miti jaartii obboleessaa wajjin guyyaa tokko walama argan kophama argan gisee isii argu kophaa deemti. Namatti dhiyaatu natti fakkaate amala hin qabdu anatu xiqqoo barsiise malee hin agarre jechuudha. Okay, gaaffii jalqabaa. Dalagaa irraa dhuftee gabbaate guyyaa lama booda dalagaa deemti waan akkasiitiin agarreeni. Isiin yoo dubartii wajjin si argitee beekti isa jedhuu fi argitee beektu odeeffannoodhaan wallollee beekti. Oduu guuruudhaan jechuun gaafa sanii tabiraa qabaa minaaminiidha kuni durriidha jiraamidha jechuun yeroo tokko si mul'atu odeeffannoodhaan itti himamee jechuun dubartii wajjin gadda namaa dhaqee achi itti himanii naa dawwaltee wallollee beekti. Gaafa haarawaa san jechuudha. Haga lafa barattu. Qabatama wanni isiin evidensii ijaan argitee na qabne tokko hin jiru. Odeeffannoo funaannattee wallollee beekti. gaaffii ta'a. Kana fee jira Gaaffii gaaffii biraa. isa jaartii lammaffaa fuutaa jetteefi ani osoo ammatti maallaqa jaartii nama nyaachisu hin qabu. Biyya bakkaa jira, rifuu jira, kiraa manaatu jira, masruufa maaltu jira. Maallaqa jaartii lama nyaachisu hin qabu. Gaafa haftaamii ta'ee duniyaan jaartii lama sadii afuris ta'u naa nyaachisu horadhe argadhetti immoo ilma islaamati ilma sheekati shari'aan nan daangessu fuudhuun mala fuudhu dhabuun mala allahu alam ammatti diskoortii na sadaqattoo jiraatti nuu furbile. Heluu naannaa jettu gizaatti seenaa rafte. Okay. Hayyee guddaa galatoomi. Shaqqalachuu Ogeessi munaamni kaameeraa. haadha seenaa dhaltee faashu shaqqalachuu yoo ta'e malee ammatti fuudhaaf qophii miti. Rifuujiidha. Rifuuji. Hayyee hedduu namatti tola.
Rabbii haadhuma seenaa baay'ee siif haa godhu. Bakkuma Amiin. baay'ee bultee isheen si haa kunuunsitu. Amiin. Tole. Sinillee Hayyo. filatamaa. Eh, Tole, ogeessi kaameraa qabdaa? Isin gaafatanii jirtan. Guddaa galatoomaa. Amma adda ba'umsa gaa bakka badhaasaatti doktorri dhuguma. Doktoruma dhugaa maqaa bareedaa sii moggaasteetti. Umuriin keessan haa dheeratu. Horaa dagaagaa lafa guutaa jedhamtuu isin hin argini. Geemii tokko Hamaafamtu tokko dabarree goomachuu adda baana. inaaftu. Atii fi abdii anaa fi keessumaa. Ichiirraa qabu yaa. Hayyee itti fufnee Baay'ee hundi keessan taappii naa godha afaan na goysanii yaadamee biraa deema. bishaan dhuge. Na goysitan afaan. Gaafatti keessummoota kiyya gaggeessuudha waan ta'eef taataaf godhaa. Hundi keessan dabaltaaf dooktorii kenna wiistaandi wiil dooktor jedha namni kuma afurii dhibba Har'a torba. icciitatu batee gaaffii yeroo dheeraa har'a boru nu Namni gaafattaa bobaa keessummaa haasa dhaqoota geeffachuu jedhu namni har'a kuma baase. shanii mara gubootan. Yookiin taappii godha yookiin narraa deema. Yeesaan maatu wallaahi ammas shi tokko ነው እዚህ ጋር ቁጭ ብለዋል። Yoo injifanne gaaffii biraa dooktoriin gaafadha. Taappii godha. Afaan na goysite durii hin finfinne irraa wallaahi. Taappii godha kan. Dhugummaa keenya dabarse. Viidiyoo kana abbatu nama kuma shantu as ta'aa jira bar wallaahi ajaa'iba. Oromoo koronaa kana kabajamaa. Ati kunoo. Abbaa caamsaa welkaam የድሮ ዘመድ everything Guys, ilili dafaa guuta ilili Abaaboo digdamii saddeetiin dhufa dhufa. abeet yaa Abaaboo digdamii saddeetiin jabaadha. feemasii lama Nice, abaaboo abaaboo kudha jaha dafee jabaadha. Abaaboo kudha jaha. rabbi sinaa kabaju Hojii kana jala baasta. rabbi sinaa kabaju kabajamaa every double everything double lamaan Share dabta. Yalla. lamaan guys habiboche lamaan Asli. mm. Laraasee giifti sadhichee laashannife inde. Anaafsi waliin miti anaaf kenniti immoo anaaf shir. Ofii kennuun hin danda'amu. Isaa Silaa fi ofii fayyada jedheetii bar. deemtanii namoota Fayyaduun ofumarraa kaatu dhugaa jette. Ana beektaan waan itti godha asli. Amma keessummaatu jira. Mooneetii biratti takluu biratti nan qaanisiin jedheeti malee likkiin si galchaan beekta gaa. Diinoo. Murraa daagire. biyyarraa ta waliin kaana chiikii qabaa. Chiikiin tiyya suni qamisiin haraama isii biratti surree godhatti. Warra baalaa surree kana xiqqashoo mul'in isii kun gabaa yaalee no. Kazii dammootu isteeppaa woxaa yaalee no. Beekta akka nama jiimii kaase. Lakkoofsuma 8 edika. Lakkoofsa amma gidee haadha seenaa fa'aa nutti fidan haadha seenaa wajjin shamara baay'ee jira. Nuti dhiirri torba shamara 14 walii gala dhiira torbaaf shamara 14 gaafa achi saharaa sanirraa gara kaayirootti gadi deemnu dubartiin kun wal lolaan ammoo jaalalleen tiyyatuun baay'ee hinaafti na eedi yoo asin dubartillee tuqu yoo asillee dubartii tuqu wal lolan beekta amma haati seenaa tun immoo hin dubbattu beekta hin dubbattu hijaaba wayii ofirraa qabdi akka warra kaawwanii gurguratu maaliif cewa miskiinitu minaamin jedhe ilaala beekta laalumaan laalu kana tun itti kakkaate haati tahaa waliin deemnu
cunqursuu barbaadde beektaa. Amma shamara afurii keessa jarri lamaan wal lola wal ta'uu didan beektaa. Shiggiruun mindinoo jedhee laala beektaa. Naagaluu didee guyyaa sadi makkara saaraa keessa bullee haswaan gizee magzanatti buunu ganama akka carraa gizee ka'ee akkanachi deemtu bakka wal fakkaatan jarri. Lakkaan irraa furta jettee itti naaftee xamaddee qabde beekta. Jechuun akkuma reefsi wanta itti qaama wanta jaartuu fi aggaalaxuun hin ta'u yoo viidiyoo argaa ooltanii akkaataan aqamaamaxii isaanii uumama wal fakkaatan beekta. Lakkaa edaa suni intaloon tun narraa fudhatti jettee shamara hunda keessaa qabde ofirraa beekta. Akkuma carraa kazzaan mana dallaalaa kan guyyaa lama sadii oollee isillee mucaa biyyaa tokko jira dhuftee ni wajjin nyaatti waliin dubbisan wal lolanii kaanee achirraa af dhufne isiin obboleettii asii qabdi obboleettii ofii bira dhaqxe obboleettii guddoo jira. Anaa fi jaalallee tiyyatuun illee nama biyyaa barbaadannee bira dhufne teennee gaafa as tutturu wal ta'uu dinne afaan keessa sun xiqqoo amalanyaa dhabeeta. Wal ta'uu dinne afaan keessa sun xiqqoo amalanyaa dhabeeta. Warra masaanuu jibbu kana jala jala jibbu zayitii dabsuu booksii namatti figu garee akkasiiti. Kazzaan yaaddarech bulaa hawaasa oolaa buluun fiqirii haa ta'u maal haa ta'u beeku hinaaffaan kun akka malee dabalaa dhufe. Ani mootu yeroo dubartii tokko wajjin jiraadhu xiqqoo laqaq yoo nan goone yoo tsammit godhanii na qaban jallataa deema beektaa hin aaraa. Yoo waa balleessallee yoo kanuma gana dhiisan naa wayi. Kazzaan amma gaaf kaan wal ta'uu dinne bakka. Wal ta'uu dinne wal lollee. Akira biyya walii gadhiisu irra genne wal dhabbiin keenya guddatee takka isiin kaayiroo gadhiisu takka an kaayiroo gadhiisu murteeffan. Murtee kanaa akka carraa ta'e sun mucayyoon tukaandollee beekti beektaa. Tukaandoo gizee anamma akka jaartii tumanitti hin tuma jedhu ol uttaaltee mana keessa deemtee akkana goggodhatte. Ani kee qotee bulaadhaa baadiyyaa dhufee ilmoo baadiyyaati sodaadha beektaa. Kazzaan akira isiin akka carraa ta'e. Qofama har'a ilkaan irraa cabsiti boru ija na balleessiti iftaan ija na balleessiti jedhu akka carraa ta'e guyyaa wayii wal lollee ani isa dubartiin wannoo miti osuma isiin ol utaaltee gara dhabdu suutatti ofirraa suuta dha'ee kochima immoo dha'ee bakka jaarsummaan utaanii isiin natti aartee deemte. Isiin asiin Liibiyaa deemte Liibiyaarraan Faransaay deemte amma Faransaay jirti warri sobdi jettan. Dubbisa nama baay'ee beekamu ijoolleen kaaniin beekan. Faransaay deemte isiin Liibiyaa deemtee Liibiyaarraan Faransaay deemtee anasumatti hafee haadha seenaa duraanuma wal beekne wajjin dhufnee miire lakkoofsa guyyaa lamoo sadii wal argine na dhooggattee guyyaa kaan isiin deemtee akkana wannoo jennu isii dalagarraa dhufaa jirtu bakka nutee nu cinaa galan beektaa manni obboleettii nagaa nagaafattee akkana akkana jennaan haati manaa keenya qabdan jennaan wallollee deemne ilala amma kun dhuguma. Wallollee bara asiin Liibiyaa deemtee jedheeni kan duraan nagaa ima daftee nagaafattee lebira tartu sirriitti nagaa nagaafattee anji. Haati seenaa. Anamma